Egaa video kana keessatti kan isinitti agarsiisu dhaggeeffattoota kan koo akkuma masarratti argattan seera YouTube'n baase haarawaa tokko isinitti agarsiisa. Settingii tokko ittiin nuuf dabalee jira. Settingiin kunis test and compare different thumbnails. Thumbnail video keessaniif itti fayyadamtan akkaataa ittiin wal dorgomsiiftanii thumbnail miidhagaa ta'ee fi bareedaa ta'e kan YouTube keessan guddisuu danda'u, kan video keessan nama baay'ee bira akka ga'u isiniif gochuu danda'u. Thumbnail sadii ni filatanii thumbnail sadii qopheessitan keessaa asirratti ni galchitanii ergasii immoo mataan isaa YouTube'n jechuudha. Thumbnail namoota baay'eedhaan jaalatame kan namoonni baay'een ilaalanii video san ittiin daawwatan compare godhee keessaa isiniif baasee ergasii immoo YouTube channel keessan irratti video keessaniif jechuudha thumbnail ta'u isiniif filatudha. Baay'ee tokko kanaan dura thumbnail tokko qofa qopheessina, ammaan booda immoo thumbnail sadii ni qopheessanii gosa bifa adda addaatiin jechuudha. Ergasii immoo YouTube keessan irratti video yeroo galleeffatanitti thumbnail sanitti fayyadamtan. Egaa dhaggeeffattoota koo thumbnail jechuun baay'een keessan ni beektan jedhee yaada. YouTube irratti akkuma asirratti argattan thumbnailiiwwan kanneen ilaaluu dandeessanii akkuma asirratti argattan thumbnailiiwwan kunniin video miidhagina videotti aanee video keessan namootni baay'een akka daawwatan gochuu irratti faayidaa guddaa qaba. Fakkeenyaaf namni tokko video tokko daawwachuu yoo barbaade thumbnailii fuulduratti argamu kana kan ilaalu jechuudha. Ergasii immoo dhaggeeffattoota kan koo video san ni daawwata jechuudha. So thumbnailiin miidhagaa ta'e yoo kan hojjetan ta'e dhaggeeffattoota kan koo namoonni baay'een video keessan ni daawwatu jechuudha. Akkuma asirratti argaa jirtan thumbnailiin jechuun maxxansa fuula video keessanii kan video keessan ibsu jechuudha. Gabaabinumatti yeroo ibsamu haala kanaan ibsachuu dandeessanii. Ergasii dhaggeeffattoota kan koo thumbnailiin immoo qulqullina video keessanitti aansee namoonni baay'een YouTube channel keessan akka guddifataniif video keessan akka ilaalaniif kan carraa uumu tokkoffaa miidhagina video keessanii kan hojjetanidha. Lammaffaan immoo thumbnailidha. So thumbnailiin miidhagaa ta'e akkaataa ittiin hojjechuu dandeessan kanaan dura videoowwan hojjetaman jiranii videoowwan saniin YouTube channel kan koo irraa daawwadha. Har'a isinitti agarsiisuudhaaf kan dhufe immoo YouTube'n seera haarawaa baasee jira. Seera haarawaa YouTube'n baase kun maalidha kan jedhuu fi seera thumbnailii kun maalidha akkamitti itti fayyadamna kan jedhu gabaabinumatti ni ilaalla. Keessattuu YouTuberoonni hundi keessanuu YouTube channel keessan guddifachuudhaan thumbnailii kanneenitti haala kanaan steppii amma YouTube'n isiniif gallakise kana dhiyoo kan itti fayyadamtan ta'e settingii kana salphumatti YouTube channel keessan irratti YouTube channel keessan guddifachuu dandeessan. Akkanumallee YouTube keessan irratti video gallakkiftan namni baay'een ilaaluu daawwachuu ni danda'a jechuudha. Steppiidhaan amma isinitti agarsiisa akkaataa ittiin settingii haarawaa YouTube'n gad isiniif gallakkise kan YouTube channel keessan guddifachuudhaaf isin qarqaaru kana akkaataa ittiin fayyadamuu dandeessan steppiidhaan isinitti agarsiisa. Ani meedha channel kan koo Soofuu Maraab irraa. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Ashama harka fuunee akkam jirtan dhaggeeffattoonni YouTube channel Soofuu Maraab. Obboleewwan yeroo jalqabaatiif gara YouTube channel kanaatti dhuftan YouTube channel kun YouTube channel barnootaati waan ta'eef subscribe gochuudhaan gara maatiiwwan keenyaatti dabalamaadhaaf video kana immoo like share gochuudhaan hiriyoota keessanii dhaqqabaadhaan video kana keessatti seera haarawaa yookaan immoo settingii haarawaa YouTube'n baase kan thumbnailidhaan wal qabate maal fakkaata, akkamitti itti fayyadamuu dandeenya, akkamitti immoo YouTube channel keenya akka ittiin guddifannuudhaaf kan nu baasedha. So akkaataa ittiin itti fayyadamtan steppiidhaan isinitti agarsiisa. Nafana tura. Egaa warroonni yeroo jalqabaatiif video upload gootan waan dursitanii thumbnailidha. Waa'ee YouTube video sanii kan ibsu thumbnailidha jechuudha kan qopheeffatan. Thumbnail kana har'a isinitti agarsiisu thumbnail gosa sadiin qopheeffatanii akkaataa itti fayyadamtan immoo faayidaa isaa immoo salphumatti isinitti agarsiisa. So fakkeenyaaf video kanaan dura gallakkise tokko irratti kilik godhee gara keessa seenee isinitti agarsiisu steppii ittiin fayyadamtanillee faayidaa isaallee bal'inaa wajjin ilaalla waan ta'eef. So fakkeenyaaf videoon kun isaan gallakkiseedha guyyaa dheengaddaa jechuudha. Akkaataa passwordii Facebookii isin jalaa bade yookaan dagattan ittiin argachuu dandeessanii fi itti fayyadamtan jedhee videoon gallakkise tokko argama. So akkuma sanatti argattan thumbnail tokkotti fayyadamee thumbnail kanatti fayyadamee seera YouTube ammaa keessatti immoo thumbnail sadii itti fayyadamuu dandeessanii. Sababni isaas thumbnailiiwwan sadeen keessaa tokko wal dorgomsiisee YouTube'n kan namoonni baay'een daawwatan kan namoonni baay'een jaalatan thumbnailii video sanii tahaa jechuudha. Akkaataa ittiin fayyadamtan immoo steppiidhaan isinitti agarsiisa settingii kana jechuudha. Egaa warroonni YouTube keessan irratti video gallakkisaa jirtan haarawaa jechuudha. Gallakkisaa jirtanis warroonni immoo kanaan dura video gallaksistanis thumbnailiiwwan kanneen itti fayyadamuu dandeessan. Fakkeenyaaf bakka thumbnailii keessan itti galchitan ni argama. Jalqaba irratti taayitilii video keessanii ni barreessitanii ergasii immoo description ni barreessitanii ergasii immoo akkana keessa gad dhufuudhaan gara dhumaa irratti jechuudha bakka itti thumbnail itti galchitantu jira. So bakkuma kana irratti asuma irratti kilik gootanii ergasii immoo dootii sadii yookaan tuqaa sadiitu isin dhufa tuqaa sadii kana irratti kilik gootanii jechuudha. Kanaan dura wantoonni turan wantoota lama qofaadha. Isaanis change fi download ka jedhu qofatu isin dhufa. Amma immoo auto generated fi test in the compare ka jedhu isin dhufee jira. Change jechuun thumbnail barbaadan jijjiirachuudhaaf kan isin gargaarudha. Download immoo thumbnail kanaan dura ture download gootanii itti fayyadamuudhaaf. Sadaffaan immoo auto generated ka jedhee kan itti dabale immoo video keessan keessatti suuraawwan argaman bakka tokkorraa
filatee akka generate godhee itti fayyadamtaniif kan si qarqarudha. Isa kana recommend isiniif hin godhu itti fayyadamidha. Sababni isaas video keessan keessatti thumbnail argamu yookaan video keessan keessaa itti fayyadamu waan ta'eef. Inni isinitti agarsiisuudhaaf dhufe test and compare ka jedhutu argama. Test and compare ka jedhu kanatti yoo fayyadamtan salphumatti YouTube channel keessan guddifachuu dandeessan, salphumatti immoo video keessan viral akka ta'u yookaan immoo namoonni baay'een akka daawwataniif isin qarqara. Egaa thumbnailin dhaggeeffattoota kan qulqullina video keessanitti aansee kan namoota ofitti harkisu thumbnailidha jechuudha. Jalqaba irratti namoonni thumbnail ilaalaniiti gara video keessanitti kan seenanii thumbnailin keessan miidhagaa yoo kan ta'uu fi namoo hawwata yoo kan ta'u ta'e salphumatti namoonni video keessan daawwachuu danda'an. So kanaafiyyuu test and compare kan jedhu kanarratti kilik gochuudhaan gara keessaatti ni seentan. Erga keessa seentanii test and compare different thumbnails kan jedhutu argama. Akkuma asirratti argattan thumbnail tokko itti fayyadamee jira video kanaaf thumbnail lama ammas itti fayyadamuu ni danda'a. So thumbnail kanneen sadeenuu itti galchina jechuudha. Thumbnail sadii ni qopheessitan. Thumbnail isa jalqaba qopheessanii wal fakkaachuu qabu. Barreeffamni isaa ta'uu danda'a, backgroundin isaa ta'uu danda'a, taa'umsi isaa thumbnail ittiin hojjetame wanti suuraan asirratti itti fayyadamtan wanti hundumtuu garaagarummaa uumuu qaba isa jalqabaarraa. Sababni isaas thumbnailiiwwan kunniin sadeen namoota bira yeroo dhaqqaban steepii garaagaraatiin dhaqqabu waan ta'eef. Fakkeenyaaf namni tokko YouTube inni daawwata yoo ta'e namni tokko biratti thumbnailiin inni kun akka mul'atu, thumbnail lammaffaas akka mul'atu, sadaffaas nama biraa irratti akka mul'atu kan godhudha jechuudha. So jijjiiramee thumbnail kanneen sadeenitti fayyadama YouTube waan ta'eef. So mataa isaatti kanaafii thumbnail lammaffaa itti galchuudhaaf thumbnail lammaffaa ni qopheessitanii kan video kana ibsu jechuudha. Ergasii immoo bakkuma saanduqa lammaffaa kanarratti mallattoo pilaasii kanarratti kilik gootanii ergasii immoo thumbnail lammaffaa kana ni barbaadanii jechuudha. Thumbnail lammaffaa kana ni barbaadan. Gaalaarii keessan keessaa ni barbaadanii ergasii immoo fakkeenyaaf inni jalqabaa isa kanadha. Inni lammaffaadha isa kana waan ta'eef isa kana kilik gochuudhaan gara natti ni fudhadha. Ergasii immoo open. Akkuma asirratti argattan isa lammaffaadha gara natti download naaf godhaa jira jechuudha. Isa sadaffaas itti galcha. Ergasii immoo akkam maal akka fakkaatu wajjin ilaalla. Isa sadaffaa saanduqa kanarratti kilik godhaa. Isa sadaffaadha isa qopheesse thumbnail sadaffaadha inni jalqabaa kana lammaffaa kan itti galchi kanadha. Sadaffaan isa kanadha. So thumbnail kun sadeenuu dhaggeeffattoota kan wal fakkaachuu hin qabu. Barreeffamni isaa wanti hundumtuu wal fakkaachuu hin qabu. Amma isa sadaffaa download upload naaf godhaa jira. Upload godhee yeroo geessatti itti fayyadama isaa maal akka fakkaatu immoo wajjin ilaalla. Egaa akkuma asirratti argattan dhaggeeffattoota kan thumbnailiiwwan sadeenuu bifa miidhagaa ta'een itti galchee jira. Akkuma asirratti argattan qopheesseera. Akkuma asirratti argattan isinni jalqabaa inni lammaffaa fi inni sadaffaadha garaagaraadha. Barreeffamni isaas taa'umsi isaas garaagaraadha. Wantoonni itti fayyadamellee garaagaraadha. Garuu viidiyoo kana ibsuu ni danda'a. Sirriitti viidiyoo nama hojjedhe kana akkaataa paaswordii dagattan ittiin deebistanii argachuu dandeessanidha viidiyoo nama hojjedhe. So isuma ibsa sadeenuu jechuudha. So garaagara garuu. So isaan kanneen sadeenuu itti fayyadamuudhaaf asirra dan godha. Dan yeroo ka jedhu kanarratti kilik yeroo godhe mataan isaa ittiyuu dan godhee naaf tura jechuudha. Akkuma asirratti argatta sadeenuu gara dhufee jira jechuudha dhaggeeffattoota koo. Sadeenuu asirratti dhufee jira. So dhaggeeffattoota koo thumbnail kanatti fayyadamee namni akkaawuntii kanaan ilaalu isa kana ilaalaa jechuudha. Thumbnail kanaan ilaalaa dhufaa fi thumbnail kanaan ilaala. So namni biraa immoo thumbnail isa lammaffaatti fayyadamaa jechuudha yookaan isa lammaffaadhaan dhufaa fi jechuudha. Akkuma asirratti argattan isa kanaan dhufe isa kanaan nama biraa biratti immoo isa kanaan dhufa isa kanaanis nama biraa biratti ni dhufa. Ergasii immoo namoonni baay'een kan daawwatan dhaggeeffattoota koo thumbnail YouTube video kana kan ta'u namoonni baay'een kan daawwatan ni filataa jechuudha dhaggeeffattoota koo persentiidhaan. Ergasii immoo inni filate jechuudha YouTube'n filateef kan persentiidhaan namni baay'een ittiin daawwate thumbnail santu video saniif thumbnail ta'ee fayyadaa jechuudha. Egaa steepii kanatti fayyadamuudhaan YouTube channel keessan salphumatti guddifachuu ni dandeessanii. Egaa settingiin kun baay'ee tokko isin fayyada waan ta'eef itti fayyadamaa isiniin jechuu barbaada. Egaa barnoonni kan koo kanarraa kana fakkaata akka irraa fayyadamtan abdiin qaba. Warroonni YouTube channel kanaaf haaraa taatan immoo subscribe godhaa, video kana immoo like share gochuudhaan hiriyoota keessan dhaqqabaa. Yeroo biraa barnoota biraatiin walitti deebina. Horaa bulaa.